Lambenko waike wangari dubbata yeni dubbata makabaria qosim sigalate niyaman amin kabajamota jalatamota maatiiwwan waaqayyoon kan jaalattan waaqayyoo isinin kan jaalatu hordoftoonni chaanaalii keenyaa yeroo santuubii hundumti keessan mooltanii akkam jirtu akkam yoo nageessanii guyyaa har'aatiin kan nu qaqqabsiise waaqni keenya galannii fi ulfinni teessoo isaa aariyaam irratti saafaa ta'u maqaan haadha keenya qulqulleetti dubroo maaramii maqaan ishee ergamoonni waaqayyoo maqaan isaanii kan galatooman kan ulfaatan nuufaa ta'an guyyaa har'aa kana ganama qabamu tooftaa ittiin hafuura hamaa mo'annuu fi injifannu kutaa 32ffaa kan ittiin ilaallu ganama qabamu kutaa 32ffaa irratti guyyaa har'aa kana obboloota kan himatu gara biyya lafaa irratti gatameeraa jedha. Obboloota kan himatu biyya lafaa irratti gatameera kan jedhu mul'ata Yohaannis boqonnaa 2:11 gubbaa irratti obboloota himachuudhaaf kan deddeebi'u hafuurri hamaa kun gara biyya lafaa irratti gatameeraa jedha. Kutaan 32ffaa immoo samii irraatii ilmaan namaa ijoollee Addaam kiristaanota himachuudhaaf gara biyya lafaatti kan ergame hafuura hamaa kana guyyaa har'aa kan laallu jechaadha. Macaafa qulqulluu keessatti yeroo 205 ol jecha abdii jechoonni isaa 190 ol immoo waraansa daabiloosii fi ogummaa isaa kan ibsu of eeggannoowwan garaagaraa kiristaanotaatiif kan kenname ni jiraa jedha. 205 ol jechoota abdii 190 ol immoo waraansa daabiloosii fi of eeggannoo isaatiif ta'uu kan qabu akeekkachiisa kiristaanotaaf kenname of keessaatii ni qabaa jedha. Isaan kana keessaa tokko akeekkachiisni kiristaanotaaf kenname keessaatii obboloota kan himatu biyya lafaa irratti gatameeraa jedha kan jedhu jecha kana kan qabatedha. Obboloota kan himatu eenyudha? Daabiloosidha. Nuun himachuudhaaf, nuun balaaleffachuudhaaf, nuun waraanuudhaaf, nuun injifachuudhaaf gara biyya lafaatti kan dhufe daabiloos ta'uusaa beekuu fi kiristaanonni hubachuun isaan irra jiraa jedha. Obboloota kan himatu keessaa biyya lafaa irratti kan gatame keessaati daabiloos ta'uusaa beekuun hunduma keenya irra jira. Daabiloos jalqaba Addaamin gannat keessaa Hewaanin gannat keessaa akka ba'aniif kan himate xinta xalaataaችን yookiin immoo diina keenya jalqabaa jedhameetu beekama karaa kitaaba qulqulluu. Yesaw ልጅ ሁሉ ጠላት diinni ilmaan namaa hundumaa bakka kabajaa irraa nu baasee nu salphise waan nuuf hin malle nuuf laatee mucummaa Sillaasee nu dhabsise daabiloos ta'uusaa Addaamiif Hewaan himate eebbaan akka isaan hin jiraan iddoo kabajaa akka isaan hin jiraan dhama'anii bu'anii ba'anii akka isaan jiraatan akka isaan sodaatan qullaa ta'uun isaanii akka itti dhaga'amu eebbi waaqayyo isaan irraa muluqee dhokatanii akka isaan jiraatan isaan taasiseera jedha. Kana dhoksuudhaaf har'as immoo nutis kanatti ni fayyadamna. Hammeenya, dabiinsa, miqqanyummaa haguugamnee hojii garaagaraa hojjenna. Mora, matatii, asmaatii hojiiwwan kana kanaan haguugamnee hojiiwwan kana ni hojjenna. Hojii asmaatii, hojii xonqolaa, hojii moraa, hojii dabtaraa, hojiiwwan garaagaraa yeroo hojjennu ni argamnaa jechaadha. Dhokachuun sun isarraa kan eegale miira seexanaatiin himatamanii karaa daabiloosiin kan nutti dhufu rakkoo sana keessa sodaa qullaa ta'uu dhokachuun sun walitti fufiinsaatiin amala keenya mallattoo keenya ta'uusaa hanga ammaatti mul'achaa dhufeera. Kanaaf Addaam jalqaba irratti dhokachuunsaa bineensicha fuulduratti mataa isaa dabarsee of kennuusaa bara sanaa eegalee hanga har'aatti immoo itti fufee
ba'ee namoonni uumama isaatiin hojii afurichaa hordofanii hojiiwwan garaagaraa kan ittiin raawwatan hojii kan irratti akka argaman ta'aniiru. Gara bineensummaatti akka jijjiiraman, akka wal ajjeesan, akka wal guban, akka wal saaman, akka wal barbadeessan ta'anii jiru jedha. Tokko gaarii tokko hin jaalatu, tokko argachuu tokko hin jaalatu, tokko kabajamuu tokko hin jaalatu, tokko immoo hojjechuu tokko hin jaalatu. Warratti kaka'uudhaan wal balleessuun bara itti baay'atedha jedha. Miidhaa amantaatiin qabamanii dhaloota hundumaa irratti walii diina akka walii ta'anii fi wal balleessuuf akka isaan hiriiran daabiloos isaan taasiseera jedha. Obboloota kan himatu himatamaa kan jedhame yookiin immoo himataa kan jedhame gatameera. Innis immoo dhiiga hoolichaa irraa kan ka'e, ragummaa isaa jecha isaatiin kan ka'e ni mo'atani. Lubbuu isaanii hanga du'aattis hin jaalanne. Kanaaf samii keessatti kan jiraattan, isin samiif lafa kee kan jiraattan gammadaa. Biyya lafaa irratti galaanicha keessas kan jiraattan gammadaa. Galaanaa fi biyya lafaa irratti warra jiraataniif nan gadda. Miidhaa daabiloosiin bara sana irratti akka jiru beekanii horiisaa guddaatiin gara keessan qaqqabeera. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 10-12tti yaada kana himataa ilmaan namaa kan jedhame daabiloos kaa'amee jira. በሰማይ ያሉትን በደስታ ነው ሰማይ kan jiran gammachuudhaan ወደ ሰማይ የሄዱትም መንፈሳዊ ክብራቸው ጠብቀው gara samii kan deeman hojiiwwan afuroomaa isaanii eeggatanii kabaja isaanii eeggatanii amantaan abdiin jiraatanii humna waaqayyoo kan ta'e kabaja samii ogummaa fi beekumsa isaa gaggaaramanii hojiiwwan garaagaraa hojjetaniiru. Fooniin nurratti kan adda ba'an በሰማይ የምትኖሩ ደስ ይበላችሁ. Fooniin nurraa adda kan baatan samiirra kan jiraatan gammadaa. Hojii samii kan hojjettan, hojii afura qulqulluu kan hojjettan, hojii waaqayyoo kan hojjettan gaafa jedhudha. ስለዚህ በሰማይ በውስጡ የምትኖሩ ሰሚፍ keessatti kan jiraattan gammadaa. ለምድርም ለባህርም ወዮላችሁ biyya lafaa fi galaanaaf wayyoo jedha. Daabiloos bara xiqqoo akkuma jiru beekee horii isaa guddaadhaan gara keessanitti bu'eera. Bara xiqqoo jiru jechuun bara biyya lafaa irratti nuu kennamte umurii xiqqoo umurii muraasa ittiin jiraannu sana keessatti qorumsaaf gidiraa baay'ee nurra qaqqabsiisa jedhee nu hubachiisa. በብሉይ ኪዳን ኢዮብን ከሶታል himataa kan jedhame daabiloos kakuu moofaa keessatti ኢዮብን himateera. ብዙ መናፍስትም ነገስታትን በጠማማ መንገድ እንዲሄዱ አድርጓል. ሞቶታ ሄዱ seexanni karaa hin taane akka isaan deeman mootota hedduu taasiseera jedha. የታሪኩን አቅጣጫ በማጣመም seenaa dhugaa jijjiiruudhaan yookiin immoo jal'isuudhaan uummata waaqayyoo salphisaniiru. Adeemsa dhalootaa hundumaa dhabamsiisuudhaan karaa irratti immoo balleessuudhaan gara dukkanaatti galchuudhaan badii fooniitiin dabiinsaatiin akka deeman taasiseera jedha. Gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos dhalattee qaraaniyoo irratti oolee humna daabiloosiitiin diiguudhaan daabiloos kan duratti dabarse ergaa sana du'a sana bitummaa sana du'a isaatiin nuuf hambiseera. ነገር ግን እርሱ በብርሃን እንዳለ በብርሃን ብንመላለስ ለእያንዳንዳችን ህብረት አለን። ሀተው መሌ እኒ ኢፋቲን akka jiru ifaan walitti deebine isa waliin walitti dhufeenya qabna. የልጁ የኢየሱስ ክርስቶስም ደም ከኃጢአት ሁሉ ያነጻናል. dhiigni ilma isaa Iyyasuus Kiristoos cubbuu hundumarraa nu qulqulleessa. tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 7 gubbaa irratti bal'inaatiin kaa'ee jira. ታላቅ የሆነው የሕይወት ድነት ጉዳ ከንተ ጅሬኛ ልቡ ከንተ ጸጋ ይኖረን ዘንድ ከና ካርገኑዳፍ በሱ በኩል ተገኘን ከላይ ሳርገም የእግዚአብሔር ቃል ሥጋ ሆኖ አዳንን።
jechi Waaqayyoo foon ta'ee nu fayyise. Amala keenyaan kan argame kamaja sabii kan ta'e eenyummaa keenya salphina irraatii gara kabajaatti, baduu irraatii gara argamuutti nuuf fideeraa jedha. Kabaja nu agarsiise. Daabiloos samiirra humna isaa waliitiin nu waraanee kan ture humna Waaqayyootiin mo'anneerra. Kanarraa kan ka'e har'as immoo tokko tokkoon keenya jireenya keenya keessatti kan nu himatu, amala keenya kan jijjiiruuf rakkoof gadadoo kan dura qaqqabsiisu seexanni gara biyya lafaa irratti ergameera. Hundi keenya iyyuu sammuu keenyaan fedha hafuuraa keenyaatiin karaa Waaqayyoo kan nuuf kenname eebba Waaqayyoo, abdii Waaqayyoo otoo gargar hin kutiin soomnee sagannee jibbiinsa, jal'ummaa, miqqanyummaa, wal himachuu Waaqayyoon kabaja isaa dinqii kana ta'een nu oolcheera waan ta'eedhaaf kanarraa of deebisuun dirqama ta'a. Kan itti dadhabnu dadhabbii keenya biyya keenya keessatti addunyaa irratti kan jiru jireenya Waaqayyoo dhiisanii daabiloosiin firoomuu, daabiloos yeroo hundumaa nu himatu himannaa isaa jalaa ba'uudhaaf waan gaarii hojjechuu, waan dabaa dhiisuu, warratti kaka'uu dhiisuu, wal ajjeesuu, wal qoqqooduu dhiisuun barbaachisaadha. Humna Waaqayyootiin gargeeffamnee hojiiwwan eebbaa, nagaa, jaalalaa, gara laafeensaa hojjechuun nurra jira. Walii keenyaa garaa waliif laafuu. Waaqayyoon immoo dhiifama Kiristoosiitiin dhiifama walii jechuudhaan jaalala isaan deddeebi'uu Efesoon 4:30-32 irratti barumsa daabiloos karaa isaa dhufuutiin kan nu dhiphisu karaa sana uumame sanaa otoo hin ta'in, saayinsii biyya lafaan otoo hin ta'in, amantiidhaan kisoominaatiin Waaqayyo fuulduratti kufnee Waaqayyo waliin jiraachuun dirqama keenya ta'a jechaadha. Uummata keenya keessa kan jiraatan jechoota garaagaraa hojii daabiloosiin kan gargaaraman qooqota garaagaraa fayyadamuudhaan warra hin beekne ergamoota du'aa warra ta'an seexana barbaaduu dhiisanii Waaqayyoon filatanii Waaqayyo waliitiin jiraachuudha. Keessumaa immoo abbooliin keenya jireenya isaanii keessatti yaada garaagaraa kaasuu, seexana hin jirre, seexana koonatti hin kaasin jedhanii namoonni dubbatanii jiru. Kana jechuun karaa biraa seexanaan firoomuudha jechaadha. Daabiloos kana jaalata. Seexana koonatti hin kaasin, seexana koonatti hin kaasinaa jedhanii namoonni gaafa dubbatan seexanni hin dhaga'a. Dhagaa jedhee nama kana qabachuudhaaf tooftaatti fayyadamee isa qaba. Obboloota kan himatu bara xiqqoo akka hafe beekee horii isaa guddaadhaan biyya lafaa irratti bu'eera. Biyya lafaatiif galaanaafis wayyoon laachuu yookiin immoo nan gaddaafii jedha. Kabaa hirgaar galaana waliitiin bishaanichaan diiguudhaan kan gammadu eenyudha? Daabiloos miti. Yeroo tokko gidiraa, yeroo tokko walirratti kakaasuu, yeroo tokko lubbuu baasuu, yeroo tokko nama ajjeesuun ga'ee isaa ta'uu beekuun barbaachisaadha. Dursee karaa irratti dhokatee dhufuudhaan qulqulluu Mikaa'el samii irratti gaafa inni waraanu gara biyya lafaa irratti kan ergeen keessaatii isaan kana keessaatti ilaaluu ni dandeenya. Ergamaan qulqulluu Mikaa'el samii irratti lola raayyaa seexanootaa wajjin taasiseetiin samii irraa warra ergaman keessaatti biyya lafaa irratti kan bu'an keessaatti tokkoffaan Si'ool irratti kan bu'e, lafa baddaa irratti kan bu'e, gammoojjii keessatti kan bu'e, qilleensa irratti kan bu'ee fi galaana keessatti kan darbatamanii jedha. Egaa akkuma beekamu akka nuuf galuudhaaf jalqaba seexanaa'el raayyaan isaa dursaa ergamoota ta'uu isaa hundi keenya ni beekna. Samii irratti yeroo tokko ergamoonni Waaqayyoo eenyu nu uume jedhanii gaafa isaan dubbatan Saaxanaa'el maal jedhe? Anas si uume, sin uume jedhee dubbate. Ergamaan qulqulluu Gabreelii
waaqa nu uume amma argannutti amma beeknutti bakkuma jiru haa dhaabannu jechuudhaan waraansi seexanaa fi ergamoota waaqayyoo ta'ee samii irratti ergamoonnii fi raayyaan ergamootaa fi Mikaa'el faa hafuura hamaa kana seexanaa waliitiin wal waraananii jedha. Sanaan booda bakkeewwan garaa garaatti kufanii eessarra kufanii miidhaa isaan fidan maali kan jedhu kutaa 33ffaa waliitiin yeroo dhufu ni barannaa. Har'aaf kanumaatiin nu haa ga'u, kan nu barsiise, kan nu gorse waaqa abboolii keenyaaf galanni haa ta'u. Barsiisaan waaqayyoodha, gorsaan waaqayyoodha. Torbee dhuftu immoo seexanoota bakkeewwan garaa garaatti samii irraati darbatamanii bakka garaa garaa qubatan kan jedhu kutaa 33ffaa walitti ni ilaalla. Kan nu barsiise, kan nu gorse waaqa abboolii keenyaaf galanni fi ulfinni isaaf haa ta'u.